ثاني namatu gaaffii na gaafate gaaffii sana hundaa'um namoota kaaniifis yoon isin gaafatte jedhe namoota kaaniifis waan wal fakkaataa waan yoo qabaatan gadeebitaa jedhe yaada waan isin ibsan tura. Obboleetti keenya tokkotu iyyuu ustaazotaa wajjinii walitti dhufeenya qabda gaaffii kana gaafattu naan jedhe. Gaaffichi nama yeroo dhiyoo keessaa amantaa musliimaa keessa dhufe maatii amantaa kiristaanaarraa malatti jedhasanii amantaa gaafa fudhattu kana keessa maatii biyya ormaa keessa fudhattee maatii isiitiin guddamtee akka gandaattis baay'ee guddamtee turtee san booda biyyattis galuu dhiistee biyya arabaa keessa turtee itti akkas jettu qabeenyaa qabdu mana keetti nutti fudhatu jennaan mana qabdu jechuudha. Mana keetti amantaa keetti filattee nama amantaa si filattee mana siifaa kan hojjetaman kuni sagaleen kun nagaa amanti? Nagaa. Isin bira huursaa tokko jira baay'ee kan sagalee jiru. Na dhageessanii kan akka deebistan ofi. San booda isin amantaa sana filattee manalleen dhabdee achi booda garaan haadhaagaa yoo hangamtee ittiin jabaatu miti haati kun dhuma keessaa mucaa kana wajjin walitti dhuftee ergaa akkas ta'e erga waan amantaa barbaadde filattee hojii hojjetataa jirtu qarshii kan kee kana nama amantaa muslimaa hordofutti kennadhuuti waan tokko siif haa godhu jetteen haati. Achi booda nama naannoo sanaati nama siin beektu amantaa muslimaa hordofaa achi booda nama kana wajjin dubbachuu jalqabdee qarshii si kana gara nama kanaatti galchaa turte mana faasii jaarsaan jira waan adda addaa godha maatiin duuba dhaabbatanii nama kana hordofan hin jiru siin biyyu maalaa kana teessee hordofatti turte etuma bubbultee etuma jettu san booda maatiin kun dhaqanii lafa yookaan mana siin namni kun ijaarsaa jiruuf dhaqanii gaafa laalanoo wanti tokko hin jiru jechuudha soba ture san booda mucaan kun aartee yeroodhuma sana amantaa kamuyyuu barbaadu jettee amantaa keessaa of baaftee jechuudha. Garuu amantaa kana keessaa of baafte aartee yeroo sanatti of ajjeesuudhaaf illee yaalaan ture baay'ee natti dhagahame yoo maatiin na dhalchellee erga garaa natti jabaate jedhe namni amantaa akka kooti hordofu tokko immoo ani yeroo dhiyoo keessan gara amantaa kana dhufe nama kana waa'in amantaa muslimaa qabuufan amanee qabeenya koos waa hundatti kennadheennaan akkas na godhee amma booda bakka amantaadhuma kamuyyuu barbaadu jettee amantaa keessaa baate aariidhaan jechuudha. Ergasiiti hin soomtiin salaatti garuu amantaan kun waan godhu hunda isaanii guuttatti. Amma kan gaaffinatti ta'e jedhe yeroo sana keessatti amantaa tokko nu hordofuu jedhee waanan jiruufi amantaa koo kana deebi'ee shahaadaa qabachuun qabamoo akkuma kanatti itti fufuun qabaa kan jedhu na gaafattee ustaazota naa gaafadhu naan jettee turte dheengadda gumma isin naa gaafattu sana isin bilbilaan ture kallattiidhaan tariitii wanti kun immoo namoota kaanis barnoota ta'a jedhee yaada waan ta'eef yoo asuma irratti deebistaniif natti tola. San boodasiis yoo isin asirratti dhagaan jirra keessaan itti himuu danda'a jechuudha. Miyuutii irra jirtu ustaaza. Yani galatoomii يعني نمني وفي اللي نمني زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نمني هيكو دعما هيكو بر رسول الله صلى الله رسول الله تدفع رسول الله يجون شهادة أبتا أفاني ساتي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ربي تكوتو أتيس نبي إرجما ربي تو رجام بهجرة وأنت شهادة جتون وأنت كرجابو akkasii beekan gartee namni kun islaama gaafa duutellee qabrii muslimaa takawwaalamu ragaa sii bahudha yoo kan kafartu taate namumarratti gartee shahaadaa deebiti iddoo namni hin jirretti yoo taate fi hiikoo san waan san beeynaan islaamummaan si irrumaa fudhamti ammoo kasan irra caalu gartee islaamummaa namumarratti qabachuutu isiif irra caala deebitee haa qabattu namarratti namu bira jirtu irratti gartee yani kafare jettee namarratti jettee islaamummaa irratti akka deebite gartee qaama biratti gartee kafare jetteen san biratti illee shahaadaa an islaamummaatti deebi'ee gartee shahaadaa naqabsiisaa jettiini takkaafumaaf ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasulullah rabbiin tokko malee kana kan gabbaruun muhammadis ergamaa sa'uuta argaan beekan islaama jettee deebiutu isiirra caala wallahu a'lam rabbi si alaafisu wallahi kana wal godhu jiran inshallah hayyee fitnaan eebduu waan kana dhiise na guddaadha
Isi mucaan kun akkasuman jedhe yeroodhuma sana keessa garuu nan salaata keessa shaadaanis jira wanti hedduun jira nan sooma keessa sibaadaan jira wanti hedduun keessuma san qabachiisati ashaadu goosisi atqa dhumatte tasi goosisi atumman qulqulleeffattee yaani hawaasa muslimaa keessa nama tokko fuudhee yoo jedha nama fakkeenya dhokatee yoo fuudhee haadha manaa kiyyaa yoo jedhe eenyutu beeka beekan war miti hawaasa beekaa jechuudha. Guyyaa eebbaato yuunivarsiitiin fixee jedhe maal yoon fitte maaltu beekan argamne hawaasa irratti dhaadheessuu beekamu jechuudha. Namni ragaa sii bahu namni kun eebbifame namni kun islaamatee fudhatee jechuudha waan hundi waan hawaasa irratti argamuun barbaachisee fi waan hin barbaachifne jira. Saniif Rabbi subhaanahu wa ta'ala siif haa laaffisu bakka jira eessa baddeeti manguddummaas waliin nu dhiiftee gaafa kaan qotte. Bilbili feemasa ta'uu deemtaati. آخرة الفتو ديمتا الدنيا مكرر بولولو ولدت جورو بل تؤثرون الحياة الدنيا بريتنا الدنيا متنا جالتني كنكا والله أكنا وانا كان جرتني أشو انت فوترتي وفتحي دي مفتي بادية رفتي هي بيانا ما تيسي مجلس أنا ما قيس نتوركي تنقطع سينما رابسيتو إينيون دور كيو سنتين دبن مانا كيتي متبر منسا مانا مادامي تبر هي دبي خيتي مبر سودين تيتي متي بر أمريكان تيتي متي هي أرى الدنيا قرتي كان زمان آخر قارب الزمان والبير جرت كعندو الله تقول رسولي زمان الآخر أمني دير تونغ بابتشو قرتي بات وجانا كباتي توجر ملتوك أمر باتنا كترباني تربان أك قرتي جويا أك ساعة أك دقيقة أنا تون زماني قرتي بيجوني ولي كلاون الرماسي ديمتشي أسمعتشي بروتشي يرهونه نملتوك أماتي dubartiin gartee qullaa deemuunis mallattoo qiyaamaati. Hoo dubartiin dhooraa bar manan teessu bakka dhiiraa fudhattee bararra xuuchaa baastee harma kana xuuchaa seetanii isin harma gayyaaftee kana teessi. Ilmaan dhiiftee ilmaan hoosisuu dhiiftee abbaa manaa bira taa'uu dhiistee abbaa manaa siitoo gammaduu dhiiftee gartee waja'ala baynakum mawaddatan wa rahmaa jedhe warra silaa warri wal fuudhe rahaa godhu hin jirre tun asii achi gartee ati dhiira biraati hojii utaalti kun inni gartee dubartii biraa fidee qochi bidi godhee hudduusii olii gaxa oofee hudduusii ilaalaa oola jechuudha akka muuvii namni ilaaluu dhiise dubartuma teenya irratti muuvii ilaaluu jira salbaacii isin godhanii barreessan shaarookaanii fi muuvii musalsalaata holiwuudii namni ilaalu dhiirti teenya isinitti taphachuu jirti achi keessa baastee caqilfate akkanatti teesse huccuu akkana kana hunda harma kana baastee laa gabbaastee hayizo hambassaa kee ol deeffadhu hidhi nurraa qabi hidhi aadaan hin jettanii silaan dhuftu هيدي أعوذ بالله سلا جتني قاعدين ديبتو واو تجتني متي ويو كلمة ما رجع لسنا إني مكاني سا هرتي كانت تجتني إسحاق أنا قبيت تجتني إسحاق كافي مو كيوجة بربادين دبيس بالبلجة جوجا دينغ داتك دبي يوتيوب واني كيسان دكيم ما جتني نا مال يوتيوب كيسان دكيم مكان كتك نابه مكان كلامكو كتبو naadhu feechu isaa zeenuu qofaan naadhu fe malee isaa kun sirriitti hin jiru na bira dogoggora ittiin katabe. Isaa bakka lamatti tokko isaa Ingiliffaatii fi tokko isaa Afaan Oromootti. Eeka akkas na taate saniifuu waga jiraatte. Hayruma waan sooshaal miidiyaa tanaan nu dhibee. Nu dhibee mataa ani